Hayyee mata duree hooqxoo qaama saalaa jedhuun walitti deebinee jirra. Maaltu hooqxoo qaama saalaa fidaa? Akkasumas akkamiin ittisnaa? Erga uumame immoo yookaan erga dhibee kana godhanne immoo furmaanni maali kan jedhu mee asumaan waliin haa ilaallu. Hooqxoon qaama saalaa yookaan ichi genitals kan jedhamudha afaan Ingiliffaan. Saala lamaan irratti jechuunis dhiiras ta'e dubartoota irratti kan mudachuu danda'udha. Hooqxoo kanas kan fidan wantoota hedduutu jiru. Wanta tokko qofa miti kan hooqxoo naannoo qaama saalaa fidu. Saala lamaan irratti dhiirotas ta'e dubartoota biratti kan kana fidu jalqaba dheekkamuu gogaa yookaan skin irritation kan jedhamudha. Dhibeewwan saalqunnamtiin daddarbanii fi akkasumas immoo allerjiin akkuma allerjii gogaan keenya bakka biraa allerjii godhatu naannoon qaama saalaas allerjii godhachuu danda'a. Hooqxoo qaama saalaa kanneen fidan keessaa isaan gurguddoodha saala lamaan biratti. Dubartoota biratti immoo fakkeenyaaf dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban kanneen akka trichomoniasis, genital herpes jedhaman mallattoolee biroon dabalata hooqxoo qaama saalaa fiduu danda'u. Haa ta'u malee hooqxoo miti mallattoon isaanii dabalatas mallattoo hedduu qabu. Isaan keessaa tokko garuu hooqxoo fiduudha. Yeroo tokko tokko wanti kun sababa dheekkamuu gogaa fakkeenyaaf saamunaa nuti fayyadamnurraa dibata adda addaa fi kan kana fakkaatan dibata dibannurraa kan madde yoo ta'e yeroo wanta sana fayyadamuu dhiisnu ofumaan kan deebi'ee dhiisudha. Kanneen tokko tokko ammoo yaala barbaachisuu malu. Duraan sababa ta'een hooqxoo qaama saalaa kanneen qaban immoo dhibee biraadhaan yookaan sababa ta'een hooqxoo qaama saalaa namni qabu tokko tarii yoo dafqe, tarii yoo uffata isa qabu uffate, akkasumas immoo tariitii saamunaa yookaan dibata tokko tokko yoo fayyadaman itti cimuu danda'a daran. Hooqxoon duraan qabu haa ta'u malee hooqxoon sun xiqqoo fooyya'ee jira. Tariitii yeroo dafqan itti cimuu danda'a. Yeroo uffata isaan qabu uffatan, yeroo dibata adda addaa fayyadaman itti cimuu danda'a jechuudha. Wantoonni kun cimsuu danda'u. Haa ta'u malee fiduu hin fidan. Dafquun qofti hooqxoo hin fidu. Hooqxoo garuu kan fide wanti biraa yeroo jiru itti cimsuu danda'a. Furmaanni isaa maali jennee ilaalle yaalli isaa yookaan furmaanni isaa wanta dhibee kana fide irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf dheekkamuu gogaa yoo ta'e yookaan skin irritation isa jenne sana wanta skin irritate godhe adda baasnee saamunaa ta'uu, uffataa ta'uu, dibata adda addaa ta'uu adda baasnee dhiisuu qabna. Allerjii yoo ta'e qoricha allerjii ogeessa fayyaa mariisuudhaan qoricha allerjii fayyadamuudha. Fangasii yoo ta'e qoricha farra fangasii fayyadamuudha. Dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban yoo ta'es akkasuma tiriitmentii barbaada jechuudha. Kanaaf egaa yeroo gabaabaa keessatti yoo dhiisuu didee ogeessa fayyaa mariisuun yaalamuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee wanta kana ofirraa ittisuudha inni guddaan. Wanta kana ofirraa ittisuuf maal gochuu qabna? Kan jalqabaa egaa saala lachanuufu dhiiraafis dubartootaafis uffata nama qabu uffachuu dhiisuudha. Uffata keessa kan baay'ee nama qabu uffachuu dhiisuu, yoo dafqan dafanii qaama dhiqachuu, akkasumas saamunaaf dibata wanta kan namatti cimsu kan namatti fidu adda baasuudhaan fayyadamuu dhiisuu. Naannoon qaama saalaa qulqulluu fi gogaa kan jiidhinsa hin qabne akka ta'u taasisuu. Akkasumas immoo uffata jalaa yookaan uffata keessaa yoo xiqqaate guyyaa guyyaan al takkaa jijjiirrachuu. Kontiineeslii uffata jalaa uffachuurra guyyaa guyyaan jijjiirrachuu. Akkasumas immoo erga qaama dhiqatanii booda sirriitti qorfachuu yookaan gogfachuu. Qaama dhiqatanii osoo naannoo qaama saalaa sirriitti hin gogfatiin yookaan hin qorfatiin uffata uffachuu dhiisuu. Akkasumas saalqunnamtii daangaa hin qabne irraa of qusachuu. Yeroo rifeensa naannoo qaama saalaa ofirraa kaasan illee of madeessuu kan moccoruu fi jabeessanii gad qabanii aaduu dhiisuu. Isaan kun egaa wanta kan akka wanti kun akka hin qabne taasisuuf hedduu gargaaru. Shamarranii yookaan dubartootaaf qofaatti immoo erga mana fincaanii fayyadamanii booda kan miiccachuu qaban fuulduraa gara duubaattidha. Fuulduraa gara duubaatti qofa kan miiccachuu qaban yookaan dhiqachuu qaban malee boodaa gara fuulduraatti ta'uu qabu. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Akkasumas keemikaalota fooliif jecha naannoo qaama saalaatti dibataman bakka tokko tokkotti yookaan namoonni tokko tokko fayyadaman yookaan kan biifaman fayyadamuu dhiisuu. Akkasumas immoo akkuma waliigalaatti saalli lamaan kan taasisuu qaban sana taasisuu jechuudha. Kanaaf egaa gabaabumatti kan hooqxoo naannoo qaama saalaa fidu wantoota hedduudha. Dheekkamuu gogaatii hanga allerjiitti hanga dhibeewwan adda addaa saalqunnamtiin daddarbanittidha. Isaan kana ka'umsa isaa adda ba'ee tiriitmentiin akkasii kennamuu qaba jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.